Ashamaar kafuun daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa rakkab jennaa oduu isinitti himna. Gadaan michillee wal harkaa fuudhinsa baallii gara gadaa birmajjiitti taasisuuf jilarra jiraachuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa naannootti sagantaan wal harkaa fuudhinsa baallii michillee irraa gara birmajjiitti dabarsuuf taasifamu miseensonni gadaa galma gidduu gala aadaa Oromoo jahan naannootti jilarra jiru. Jilli kunis guyyoota 5 walitti fufinsaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, kaleessa guyyaa sadaffaasaatti miseensonni gadaa kormaa dagaagaa qaluun seerota garaagaraa raawwataniiru. Jila gaggeeffamaa jiruun birmajjiin gadaa kan of qalu yommuu ta'u, horanni jiifuu kan dhaabbatu ta'ee birmajjiin abbaa baraa irraa ka ture amma waggoota 8 dhufutti abbaa gadaa ta'ee kan itti fufu ta'uudha kan dhaga'ame. Finfinneetti namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dambii cabsan irratti tarkaanfii fudhatameen qarshiin kitila 300 fi kitila 90 ol walitti qabamuun dhaga'ame. Magaalaa Finfinneetti bara baajataa 2017 bakka lakkoofsa Giiziitti keessatti namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dambii cabsan irraa qarshii kitila 300 fi kitila 94 fi 600 fi 50 ol bifa adabbii walitti qabamuu abbaan taayitaa kabachiisa dambiiwwan bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekseera. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwii karoora bara baajataa 2017 bakka lakkoofsa Giizii irratti waltajjii gamaggamaa fi marii gaggeessee jira. Waltajjii sana irratti argamuun ibsa kan laatan hoogganaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee obbo Kurnaalaa Zarihuun Tafarraa abbaan taayitichaa bara baajataa kanatti eegumsa milkaa'inaan bahachuu dubbataniiru. Abbaan taayitichi bara kana namoota dhuunfaa, dhaabbilee dhuunfaa fi dhaabbilee mootummaa dambii cabsan irratti adabbii qarshii kitila 397 fi 600 kaa'uu fi bulchiinsa magaalichaaf galii taasisuu dubbataniiru. Barana cabinsi seeraa dambii cabsitootaan raawwatamu bara darbee yoo wal fakkaatu wal bira qabame yoo laalamu dhibbeentaa 69 qabxii 8 irrachuus ibsaniiru. Daarektarri itti aanaa abbaa taayitichaa obbo Kaffaaloo Taaddasaa gama isaaniin bara xumuramaa jiru kana keessatti lakkoofsi cabinsaa dambii magaalicha keessa jiru kan irratti ta'us ammas cabinsi dambii akka mul'atu himaniiru. Itti dabaluunis magaalittii keessatti ijaarsa seeraan alaa halkaniif guyyaan gaggeeffamaa jiraachuu ibsuun weerara lafaa fi ijaarsi seeraan alaa waggoota darbe ture waliin wal bira qabame yoo ilaalamu akka hir'atedha kan isaan kaasan. Hidhattoonni faannoo Amaaraa jechuun of waaman aanaa Giddaa Ayyaanaatti qaamolee nageenyaa 7 ajjeesuun dhaga'ame. Qaamoleen nageenyaa konkolaataa uummataa gara Finfinneetti imalaa ture osoo gaggeessanii haleellaa irratti raawwataniiru. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti raawwataniin poolisoonni 3 fi milishoonni 4 walii galatti ajjeefamuu torban kana dhaga'ameera. Haleellaan kun kamisa akka lakkoofsa Giiziitti waxabajji gaafa 19 bara 2017 ganama keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 3tti aanichatti ganda Dooroo Borraa iddoo addaa Diichoo jedhamutti akka raawwatame itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Saaqqataa Galataa natti himaniiru jechuun BBC'n baaseera. Konkolaataa taataa deddeebisa uummataa ta'ee Giddaarraa gara Finfinneetti uummata deddeebisu osoo waliin deemanii konkolaataa poolisii aanaatiin milishaa fi poolisiin osoo wal duukaa deemanii humna faannoo kanaan rukutamanii miidhamaniiru jedhan. Itti dabaluunis konkolaataan poolisootaa fi milishaa walitti makee fe'ee deemu kun duubaan osoo gaggeessaa jiru bakkee qabatanii kan miidhaa irratti geessisanii jedhan. Haleellaa sanaanis miseensonni poolisii 3 fi milishoonni 4 walumaa galatti namoonni 7 ajjeefamuu himaniiru. Hidhattoonni faannoo qaamolee nageenyaa irratti haleellaa raawwatan kunneen aanicha keessatti yeroo garaagaraatti haleellaa raawwachaa akka turan yommuu ta'u, akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila gaafa 26 bara 2017 namoota konkolaataa uummataan gara magaalaa Finfinneetti imalaa turan 17 buusanii butuun isaanii kan yaadatamu ture. Sababa dadhabdoota 5 uummanni teegaaruu balaarra bu'uu hin qabu jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Ministeera dhimmoota gaafa Afrikaa Geetaachoo Raddaa waltajjii marii nageenyaa Tigraay irratti xiyyeeffate irratti har'a haasaa godhaniiru. Waltajjii sana kan qopheesse dhaabbata Center for Responsible and Peaceful Politics jedhamudha. Mata duree carraalee fi gufuuwwan misoomaa fi dimokiraasii Tigraay jedhu irratti mariin godhameera. Qaamonni mootummaa federaalaa dhaabbilee siyaasaa Tigraay keessa socho'anii fi namoonni dhiibbaa gochuu danda'an irratti hirmaataniiru. Marii sana kan haasawaatiin banan tokko obbo Geetaachoo Raddaa namoota dadhaboo 5 dhaaba siyaasaa keessa jiraniin uummanni Tigraay deddeebi'ee balaa keessa buusuu iddoo tokkotti dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Sababa
maslifummaa namoota 5-7 caalleen ammas dibbee waraanaa dubbisamaa jira jedhan. Uummanni Tigraay duumessa badii jala jira erga jedhanii booda dadhabdoota 5-7 caalleen dargaggeessi naannichaa deebi'ee waraanaan akka dhumuuf qophiin taasifamaa jira jedhaniiru. Ammatti kan dursuu qabu nagaaf waraanaa hambisuudha ka jedhan obbo Geetaachoon. Maslifoota dhaaba siyaasaa keessaa kan quba harkaa hin caalle uummataan daldaluu bare dhaabsisuuf mariin akkasii qoricha akka ta'u abdii qabaachuudhaan kan himani. Eenyummaan namoota 5 kan maslifoota jedhanii hin eeramne. Ministeera nagaa Mohaammed Idriis siyaasa biyya kanaa keessatti dargaggoota gara fuulduraatti baasuun akkan aadeeffatamne erga ibsanii booda kun jijjiiramuu akka qabu yaadachiisaniiru. Tigraay keessatti nagaan waaraa akka dhufuuf sodaa malee lolli ni gahaa nagaa feesisa jedhanii dubbachuu akka barbaachisuudha kan xiyyeeffatanii kaasan. Waltajjii Yuunivarsiitii Finfinnee waliin qophaa'e sana irratti barreeffamoonni adda addaa mariif dhiyaatanii ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.